Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irra deebiin dhimma Abbayyaa fi Itoophiyaa dubbachaa jiru. Dubbiin isaanii kun erga Itoophiyaa fi Masriin waraarsa jedhanii xalayaa Masriitti ergan booda dhufeera. Tiraamp wantoota bara bulchiinsa isaanii waggaa jalqabaatti dalage jedhan keessaa fooramii dinagdee addunyaa cinaatti pireezidaantii Masrii waliin yeroo mari'atanis dhimma kana dubbataniiru. Masrii fi Sudaan waamicha marii Tiraamp akka fudhatan ibsaniiru. Itoophiyaan dubbii Tiraamp irratti ifatti wanti dubbattan jiru. Maaliif callifte? Itoophiyaan maal gochuu qabdi? Waamicha Tiraamp dhaquu qabdi? Tiraamp jaarsa araaraa ta'uu ni danda'a. Kanaaf dhimmoota kanarratti ekspertii Itoophiyaa dhimmoota lageen daangaa ce'an irratti muuxannoo kan qaban obbo Faqqaa Nagaash marii hidha Abbayyaa fi laga Abbayyaa keessatti Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaataa turan. Yeroo ammaa misooma bishaanii, bishaan daangaa ce'anii fi dippiloomaasii hariiroo irratti dhuunfaan gorsa kennu. Hidha laga Abbayyaa Itoophiyaa rakkoo guddaadha kan jedhe pireezidaanti Tiraamp dhimma kanarratti Itoophiyaa fi Masrii gidduutti mariin jiraachuu akka danda'u eereera. Tiraamp fooramii dinagdee addunyaa Daavos keessatti gaggeeffame irratti pireezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisii waliin marii hora kana irratti maddiitti taasisaniin dhimma laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa fi Masriin waliigaltee irra ga'uu danda'u jedhee akka amanu dubbateera. Hidhaan laga Abbayyaa bishaan Naayil akka hin yaane godhe kan jedhe Tiraamp biyyoota lamaan gara mariitti fiduu akka barbaadu dubbachuusaa maddeen gabaasaniiru. Haala rakkisaadha. Hidha kana kan ijaaran karaa bishaan waggoota miliyoonaaf yaa'u irrattidha. Amma bishaan kun sababa hidha guddaa tokkootiin hidhameera jechuun turtii pireezidaantii al-Siisii waliin taasisan irratti dubbataniiru. Hidha kana ilaalchisee waan ta'e gochuun nurra jiraata jedhee yaada. Hidhaan kun rakkoo guddaadha. Waan ta'e ni goona jedha Tiraampitti dabaluun. Tiraamp torban darbe Finfinnee fi Kaayiroo gidduutti marii jalqabsiisuuf yaada akka qabu dubbachuun isaa ni yaadatama. Ati pireezidaantii cimaadha jechuun al-Siisii kan dinqisiifate Tiraamp hariiroo Masrii waliin qaban jabeeffachuuf akka hojjetanis yeroo marii taasisan kanatti ibsuu isaa Forex News gabaaseera. Itoophiyaanis gaggeessaa cimaa qabdi. Dhugaadha akka ga'e kanatti hin beeku garuu nama cimaadha. Lamaan keessan walitti dhiyeessinee waliigaltee irra ga'uuf yaalla. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp torban darbe xalayaa pireezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisii ergeen miira michummaa dhuunfaa waliin qabnuu fi nageenyaaf tasgabbii uummata Masriif murannoo qaburraa dhimma hidha haaromsaa ilaallatuun marii jalqabu akka barbaadu ibsuun isaanii yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa kanas ta'ee yaada Tiraamp Daavositti kenne ilaalchisee hanga ammaatti wanti jedhan jiru kun gidduu baayogiraafiidha.